caaltuun dhamaate jenne haati sabboontuullee ni dhamaate beekaa mucattii kana aggaaffattee fakkeessa of agarsiisuuf yoo hin ta'in abbaan fedhe natti aaru dhugaan jirtu kanuma of fakkeessuu waan akkasii yoo hin ta'in maaf eega mana ishii geesse faayoon harakaata ishiin gootu kana guutuu ni agarti haati sabboontuu qaamaan arguu baattu viidiyoo ni agarti kunoo viidiyoo aalama addunyaatti argaa jira bilbila farkaa qabdi ni agarti maaf shurxaatti hin fidin faayootti maa shurxaa hin fidin hajjiitti maa shurxaa hin fidin anas cinaa jira abshirii jettee namtitti achumatti jaanjesitee ishiinillee wajjin jaanje oolachuu harsam jechaa oolurra an dhiifama naaf godha jecha kana fayyadamuu kiyyaaf garuummoo waan isaan gochaa jiran kun waan akka faayoo fi haati sabboontuu walii galanii natti fakkaatani maaliifuu mucayyoo miidhamaa jirtu fidee waan inni tafuuf hin beekamu yookiin summii taate yookiin siirii taate yookiin kan daa'ima garaa darbu taa'e haati sabboontuu dhugaafan deema ishii gargaarsaafan deema atitti roorristu ati akkas hin taatu jettee anja gara anja gochaan turre viidiyoo irratti hayyee har'a weessa jirti. Viidiyoon har'a gadhiifame har'uma kanatti furmaatan jedhuun kakalee gadhiifame on agarre ragaa tokkoon barbaachisu bar ragaa takkittii malee viidiyoo inni akkana namtittiitti waan sannasee jedhu haasaa isaanii sana guutuu turjumaana godhanii namtichaa fi faayoo qawsii qawwastee kunoo magaalaa keessa maraattu kana wajjiniin qilee naqanii barsila garuummoo harkarra qabaa jiran. Qusataa jirti haati sabboontuu faayoo baalagee sana. Egaa hordoftootaaf kabajamtoota keenya waan haaraan dhufnee jirrammoo waan hedduu lapheellee nama cabsudha. Agafeenis egaa caaltuu kanatti arrabsinus hedduu tokko nama gaddisiisa jechuudha viidiyoo ishiin irra gadhiiftan baay'eellee ilaaluu dhiisee jira na dabbaree jira jechuudha viidiyoo caaltuu kana ilaaluu natti hin tolle jechuudha maalumaafuu. Namni akkamitti argarraa nyaatee irraa dhugee jedhe deebisee akka ciniin wani baay'ee tokko na ajaa'ibaa jechuudha. Aguma tokko yaani mucattiin kun fayyaalummaas qabaattu miskiinummaas qabaattu faayoon kun wajjin nyaattee wajjin dhugdee aga dandeessee ofitti qabdee turte kun hunduukaa sirrii ishii natti hin fakkaatu caaltuun jechuudha. Amma haala aluutiin aarsiti garuu ammallees taatu. Egaa faayoon akka ishii gochaa jirtu argaa jirtanii. Aga gumaamaa gaditti naqaa jirtu faayinatti darbaa jirtutti viidiyoo isaanii dheengadda kanaas argitanii jirtanii hajjiin waan itti biife Allaahu rabbi beeka siirii taatee maal taatee waan inni fidee itti biiffate rabbuma tokkicha beeka garuu carraan kun illee boru deebi'aa naaf ta'a jettee faayoon akkamitti yaaduu akka dadhabde ani hin beeku. Egaa maalumaaf iyyuu caaltuun fayyaa hin qabdu rakkoo cimaarra jirti. Namni fayyaa qabu akkasiin godhuu jechaa jirtanii ijoolleen hedduun koomantii ishiillee jala seenee ilaalaa jira. Namni fayyaa qabu akkasiin ta'uu yaani fayyaa hin qabdu waan itti jiruutti jira jettanii jirtanii xiqqoo nama shakkisiisa. Garuu gowwummaa numa qabdi caaltuun dhugaa waan jedhee haasa'u tokko na harkaa badee jira gowwummaa guddaa ni qabdi. Egaa namni waama tokko hin beekne yoo namni waa itti akkamitti nama dhaga'u gadi duna aarsanii duraan dursee furtuu ishee jijjiirratuu dandeessi. Itti aansee immoo iyyitee nama hollaawwan ishii waammattee poolisa fiduu ni dandeessi. Kanadha. Ani egaa dhibbatti siiriitu jaanjessee akkan jenne fayyaadha. Ni nyaatti, ni dhugdi, ni baati, daa'ima ishii fidatti, dalagaa ishii deemti. Garuu ani namni kun beekaa akkas of gooti moo fayyaadhuma dhuguma hin qabdu ani hedduu tokko na dhibaa jiran akka kiyyaatti akkan madaalee ilaaletti jechuudha. Biyya kana deemee hin deemu. Hayyee taayitii of akka nama tokkotti of gargaari of yaani jijjiirama tokko fidii wala jatti waa takkachuma jirti. Waan akka jedhan iyyuu nama dhibaa jechuudha dhugaa dubbatuudhaa fi waan isin quba hin qabne hin jiru Sa'id kun akkamitti ishii kadhataa jiraashu gaafa duraarra aga ammaallee sagalee isaa hunda ol baaftee mee kun fayyumayyuu hin qabdu dhugaatti immoo yoo yaadne jechuun sagalee namni keessaan namaaf yaadee namatti haasa'e akkamitti addabaabaayii irra baaftee sayyuu diinatti horataa jirti dhugaa yoo dubbatne Sa'iditti jechuudha. Awwaan caaltuu kana waan hin jedhu tokko na harkaa badee jira jechuudha. Cal jechuufis akkamittiin callisa. Dubbachuufis waan dubbadhu tokko na harkaa badaa jira dhugaa waaqa jechuudha. Har'a faalaalee hedduu tokko garaan kiyya na dadhabee garummaan waan ishii keessa hin galu. Maaliif ani ijoollee kiyyaaf jiraatu barbaada.
namtichi dhufee haadha daa'ima isaa akka harkaa nyaatee harkaa dhugee warra ofii daran namni dhirsa kana ofitti aansee akka fedhe ta'a jechuudha. Warri keenya akka nu guddisanii akka ijoollummaa kana bira tarrutti mee qullaa bira ni dhaabbattanii haadhaaf abbaa keessan hin dhaabbattan. Inni garuu abbaa manaa kiyyeettee ofitti aansitee nama hundara mararsiifattee namtittiin kun isa ofitti aansitee isa faana biyyaan baatti baay'ee siqaayii takka nyaataa turte jechuudha. Garuu inni kana hunda soo yaadiin namni haadha daa'ima isaa balleessiif akkana boolla qotu ana kana akkam na godha jedhee yaada. Waan isaanii keessa garuu galuun barbaadu dhageessa gargaaruun barbaadu. Asirratti garuu haadha sabboontuu itti ciifte. Egaa ani yoon waa dubbadhu namni kun na aara dhugaa rabbii dubbatuuf jechuudha. Haati sabboontuu nin gargaaraa waan ishiin taate cina dhaabbadhee anatu fura jettee mana ishii dhiiftee achi galtee jedhan. Hayyee achi galte maal eegdiree maan gargaariin caaltuun fayyaan qabdu jenne siiriin dhamaase jenne raatu jenne hoolaa jenne arrabsinee waan itti nu wallaalle akira hin da'u waan ijoolleen koomantii waan barreessan harkaa dhume jira baram. Ijoollee keessaan naanaasaantu jira bara. Anaan kanaan dhiisi waa'uma caaltutti hin galiinii bakka dhiisi naan jedhe nama hedduun na gorsaa jiraana kana keessaan jechuudha. Anuu immoo ittiin galu waan ishee. Asirratti maal jechuu barbaade? Ega gaarummaa gochuuf, ega gargaarsaaf, ega caaltuu dhaabbachuuf achi deemte haati sabboontuu maaliif faayorra harka qabdi? Maal jechuudha kun? Faayorra harka qabaa jirti bara dhugaan yoo ani soonanii waan tokko eegalee faayorra harka hin qabu. Maaliifuu dhugaan bakka jirtu jirtee mitiire deemtee maal shurxaa hin qabsiisin hayyee ishii caaltuun dhamaate jenne haati sabboontuullee ni dhamaateere beekaa mucattii kana aggaaffattee fakkeessa of agarsiisuuf yoo hin ta'in abbaan fedhe natti aaru dhugaan jirtu kanuma of fakkeessuu waan akkasii yoo hin ta'in maaf eega mana ishii geesse faayoon harakaata ishiin gootu kana guutuu ni agartee haati sabboontuu qaamaan arguu baattu viidiyoo ni agartii kunoo viidiyoo aalama addunyaatti argaa jira bilbila farkaa qabdi ni agartii maaf shurxaatti hin fidin faayootti maa shurxaa hin fidin hajjiitti maa shurxaa hin fidin anassi cinaa jira abshirii jettee namtitti achumatti jaanjesitee ishiinillee wajjin jaanja'uu lachuu harsam jechaa oolurra an dhiifama naaf godha jecha kana fayyadamuu kiyyaaf. Garuu immoo waan isaan gochaa jiran kun waan akka faayoo fi haati sabboontuu walii galanii natti fakkaatani. Maaliifuu mucayyoo miidhamaa jirtu fidee waan inni itti hafuuf hin beekamu yookiin summii taate yookiin siirii taate yookiin kan daa'ima garaa darbu taa'e maaltu beeka? Kana hunda soo agartoo haati sabboontuu calliftee aga mucayyoo achi ciiftee dhibamtu irratti zubaala gadi naqxutti maaltu callisiise haadha sabboontuu? Hayyee dhugaaf eega dhaabbatte haqaaf eega dhaabbatte caaltuun miskiina jettee gargaarsaaf eega dhaqxe maaltu afaan ishii loggome haadha sabboontuu? Hayyee maaliif hin gargaarre? Kun anaan naaf hin liqimsamne kijiba fakkeessadha malee egaa akka aanteedhaan yoo deeman walitti aanuu walitti dhiyaatuudhaan faayoo fi haadha sabboontuu walitti dhiyaata dhiifama naaf godhaan jechoota kanallee fayyadamee hin beeku. Waanan jedheef hin qaba. Waan asirratti baay'een haasa'uun hedduutu keessa kiyya jira. Miidiyaa irratti waan hin haasa'uuf keessaa waan haasa'u waan adda addaa jira. Waa hundaammoo soo hubatiin asirratti haasa'uuf malee inshaallah yoo dhugaa taate jechoonni namoonni haasa'aa jiran kun yoo dhugaa taate asumarra isinii baasanillee. Garuu immoo satiriin jedhamtu ni jirti. Satirii kanaaf callisaa jira. Yoo dhugaadha ka. Intalli namaa dhugaaf yoo deemte dhugaaf. Haadhoo keessan maan ta'in dhugaadhaan nama kana ni deeggara yoo jettan haadhoo keessan kana kan wajjin garaa takka keessaa baatan kijibaan hin deeggariina. Khalaas. Mee caaltuunoo fayyaan qabdu jenne haati sabboontoo fayyaan qabdu mee isiniin kunillee keessatti xiinxalaa madaalaa mee waan godhamaa jiru kana. An caaltuu cinaniin dhaabbadheedhee osoo mana sana dhaqee caaltuma kana akkana affaneeni mana kiyya fideetti qollofa. Dhugaa rabbii isinitti hima ishii gargaarsaaf deeme na diddii miti mana sana fidee affanee akka ishiin xixximbisiin jennetti fidee mana kiyyatti itti qollofa. Maaliifuu dhugaan gargaaruuf deema ka. Mana jijjiirradhu jedhan giddiidhaan jechuudha. Giddiidhaan ammoo yoo na diddee deemee shurxaa fidee hunda isaanii walitti naqee haadha sabboontuu taate hajjii taate faayoo taate walumatti haree bakka seeraa geessa caaltuma sana dabalateeyyuu jechuudha. Bakka seeraa yoo dhaqe namuu waa dubbataa mitiire
waan keessa isaa jiru baasaa mitiire akkami akka ishiin itti godhattu ni agarti. Lamaaniin namtittii olii gad darbee akka nama ulfa garaa hin qabneetti asiin darba achiin darba asiin darba maal isa goote kana guutuu. Caaltuun bira ofii ishiitii of miitee ofii ishiitii jaanjoftee ofii ishiitii waa meeqa taati malee hajjii kana waan ishiin goote hin jirtu dhugaa rabbii dubbatuuf jechuudha. Hedduu tokko natti dhaga'ame. Ani hobsa akkasiis hin qabu waan akkasii soon eegaleen hobsa hin qabu maa haadhoo kiyyan taane isiniin jedhe maa ilmoo kiyyan taane badaa dalaynaan badaan badaadhuma kan manatti bare alatti ba'a kan manaa hanna bare alatti ba'a. Haati sabboontuu dhugaafan deema ishii gargaarsaafan deema atitti roorristu ati akkas hin taatu jettee anja gara anja gochaan turre viidiyoo irratti hayyee har'a weessa jirti. Viidiyoon har'a gadhiifame har'uma kanatti furmaata hin jedhuun kakalee gadhiifame on agarre ragaa tokkoon barbaachisu bar ragaa takkittii malee viidiyoo inni akkana namtittiitti waan sannasee jedhu haasaa isaanii sana guutuu turjumaana godhanii namtichaa fi faayoo qawsii qawwastee kunoo magaalaa keessa maraattu kana wajjiniin qilee naqanii barsila garuummoo harkarra qabaa jiran. Qusataa jirti ati sabboontuu faayoo baala geessan. Ishiin dubartii bakka geessu been beektu faayoo. A'uuzu billaahi min sheexaanir rajiim wallaahi ani faayoo kan akkanatti hin beeku. Nama gaarii hin beekaayu zaalima ta'aa jirti. As konnaanyi ta'aa jirti wallaahi rabbi ishii gaafata garuu. Akka hojii ishiitti rabbi ishii gaafata ani ishii sin arrabsu maaliifuu dubbii isaanii keessa hin jiru dhugaan jirtu garuu kanadha. Haati sabboontuu shira guddaa qabdi of keessatti. Faayoo eega caaltu jettee mana sana gaa ijoollee kiyya dhiisee achi galee caaltuu asiifachi godhee as ta'e maal ta'e anasii jira aizoosh akkas ta'e jetteeni kunoo mee poolisa fidi. Ofii yoomna dhabde poolisatti fidi. Seerri hin jira bara seerri isaanaa gaafatu. Seeratti fidi haadha sabboontu. Nama hundarraa kuttee caaltuu anatu si gargaara jettee holola olii gadi oofurra fidiiti seeraan gaafadhu intala. Intalli immoo intala biyya keeti, intala naannoo keeti, isin nama tokko biyya takka. Kanas ka fayyadamuuf deemani waan argi keessatti argeen. Angandummaallee faarsuun jaaladhu. An Harargeedha, Shawaadha, Arsiidha, Jimmaadha maali jechuun barbaadu. Oromoon garuu tokko keessatti waantu jirtu waan jirtuufu dhugaa qabattee yoo jiraatte dhugaaf dhaabbadhuuti poolisatti fidi. Faayootti harkarra hin qabin intala kee sabboontuu yoo taate dara yoo qabaatte la'a. Dararratti hin deeggarin dhugaadhaan deemuu barsiisi. Nama hundaati nama hangafa nama hundaati haadha keenya baay'ee sin dubbadhu si arrabsuu sin barbaadu garuu gocha kana viidiyoo kiyya laaliiti hojiirra oolchi jechuun ni barbaada sabboontuutiin hordoftootaaf kabajamtoota kiyya siniin kunillee ijoolleen natti aartan as keessan dhabamtanii naaf kalcha waan jedheef qaba. Akkuma siniin jedhe garaan egaa waa hedduu baata dhugaa immoo yoo irra qaqqabe anatu ol baasee gochaa isaan gochaa jiran kana ifa isaan baasa keeriidha hundaafuu du'aa moo godhaa fi namtitti illee caaltuu kana na aarsite ani ishee arrabsaa oolus dadhabee jira. Bilbilaanis itti haasa'ee aga kunna dhukkubutti ishii malee ishiin hojii irratti zeeroodha. Kanaaf iyyuu rabbi ishee gargaaru jedha du'aa moo godhaa fi ishiin nama lubbuu lamaati ulfa garaa qabdi. Wallaahi hedduu tokko nama jibbisiisa keeriidha. Viidiyoo biraan hanga walitti deemnutti nagaan